Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Fakkeenya 19 lakkoofsa 20 irraa kaanee gara fuulduraatti ogeessa akka taatu barbaadda yoo ta'e gorsa dhaga'i barsiisa immoo fudhadhu jedha. Yohaannis irraa boqonnaa 1 lakkoofsa irratti Waaqayyo ifa dukkanis matumaa isa keessa hin jiru jedha. Nuyis kan isinitti himnu isuma kanadha jedha Yohaannis. Iftis Yesuus Kiristoosidha. Ogeessi bara kakuu moofaa Solomoon irra tures hafuurri ogummaa Solomoon irra tures hin jiruus hin dhalatu jedhames Kiristoosiin ta'e argame. Ifti yeroo kakuu moofaa keessa Isaayyaas faa raajaa turan ifti siif hin ba'a aduun jiini ifa siif hin taatu Kiristoos ifa bara baraa siif hin ta'a kan jedhu jira. Ifichi dhaqee Kiristoos ta'e ogummaan Solomoon turus jirus Kiristoos ta'e ogeessi ifa keessa jiraatu mucaa Waaqayyooti. Mucaa Waaqayyoo ogeessadha. Ifa keessa jiraata. Gowwaatu yookiin dadhabaatu kufaatu Kiristoosiin gaafa uffatu booddee ogeessa ta'e warra dukkana keessa jirattu Kiristoos isa ifa ta'e sana gaafa amanan ifa ta'an ijoollee ifa ta'an. Kanaaf gooftaa Yesuus maqaa tokko nu kenne. Isin ibsaa tulluu gubbaati nuun jedhe. Maqaan keenya kan nu fudhanne ibsaa tulluu gubbaati. Maqaa kana kan nu kenne Kiristoos Yesuus ilma Waaqayyooti. Kiristoos maqaa kana nu kennuudhaaf gatii baay'ee baaseera. Ergama isaa xumureera. Maqaa kana argachuudhaaf maqaa isa nutti barreeffame sana jireenya isa nutti kennamee hamaaf qaame sana shaaree ifaadha nuun jedhe. Ibsaa mana keessatti ifu hin jenne. Dukkana nuun hin jenne. Ibsaa tulluu gubbaati nuun jedhe. Maatiyoos boqonnaa 7 lakkoofsa 24 ogeessa mana isaa dhagaarratti ijaarratedha. Inni dubbii koo dhaga'edha. Ogeessi dubbii Waaqayyo dhagaa kattaa irratti immoo mana isaa ijaarratedha. Waaqayyo nu gargaaree ilma isaa nuuf ergee dubbii isaatti amannee mana keenya isa dhoqqee keessatti ijaarranne sana dhagaarratti akka ijaarrannuuf nu taasiseera. Manni dhoqqee keessatti ijaaramu lolaan fudhatee sokka. Qilleensi fudhatee sokka. Mana isa dhagaarratti ijaarame garuu lolaanis qilleensis hamaan kamoo dhufe masaranni isaa jabaadha waan ta'eef hundeen isaa jabaadha kattaadha waan ta'eef hin cabu. Kana nuu kenne maqaa akkasii nuu kenne. Maqaa akkasii hin qabnu turre. Maqaan akkasii matumaa nuuf hin eeyyamamu ture. Maqaan akkasii surma yuuzariiraas biyyaraas nuun kennamu ture. Araarri Kiristoos baay'achuudhaan kan ka'e garuu namoota baay'ee jiran keessaa carraa baay'ee jiran keessaa namoota baay'ee barate keessaa sanyii baay'eetu keessaa carraan nu qaqqabee ibsaa taane. Haleluuyaa. Ani feera kan jettan galateeffadhaa fura qulqulluu. Namoonni ogeessa ta'anii ifa keessa jiraatan mata duree kanatu keessatti mul'ata. Ifa keessa gaafa jiraannu jireenya qajeelfamaa jiraannu. Aboosattiin jiraannu. Barataan qabxii gaarii hin qabne deebiin deebisu waan ta'eef hin qo'anne abbaa caa yookiin daa yookiin effidha jedhee waan barbaadde haa ture irra ga'a. Inni barate garuu lakkii kun daadha gaafa jettu no kun kan biraadha. Isa danda'u isa argee sana dubbise sana kaawwata. Ogeessi gaafa ifuuf qajeelfama jiraata. Qajeelfama hafuuraa jiraata. Seexanni gaafa qajeelfama hafuuraa keessaa nu baasu milikitanni nu kaa'u jirraa garuu akka hin jirreetti fayyadamaa akka hin taane wanti godhu milikita duwwaaf teenya akka harma dhiiraa. Harma garuu milikitaaf ta'a. Daa'imman hoosisu. Waan tokko iyyuu hin ta'u cal jedhee milikitamaaf si ka'a. Waldaa keessa jirta milikitumaaf teessa hin faarfata milikitumaaf faarfata akkasumatti taa'umsa guutii si faarfachiisa. Isa kana abshaalummaa fakkeessee ka'a. Dadhabbii fakkeessee ka'a. Jee tokko dadhabbii keenyatti hirkachiiseetu ka'a. Foon dadhabaadha hafuurri immoo dhimmaadha waan ta'eef bakka rakkina hin qabu jedheetu hafuuraan dadhabaa nu godhee ka'a. Takka immoo xiinxalaa godhee nu ka'a. Waldaa keessa gaafa teenyu kamtu gaariidha wanta negatiivii keessaa akka fudhannu godhu milikitumaaf ka'a hafuura milikitaati. Kanaaf gooftaa Yesuus Kiristoos gaafa duukaa bu'an namoonni milikita barbaadu qajeelfamaan hin jiran milikitaaf waan ta'aniif waan gooftaa Yesuus Kiristoos hojjetu hundumaa gaaffiitti ta'a. Maal jechuu barbaade barsiisaan mootii tuquu barbaade jecha mootii tuquu barbaade jedhu salammata irratti waan tokko dubbatu amma dabalanii oliin dhufee jedha akkamitti akkas jedhan nama kana of tuula jedhu milikitaaf isaan ka'a dubbichi akka isaaniif hin galleef cufeera ifa keessa itti dukkaneesseera. Seexanni gaafa namatti dukkaneessu biiroo keessa jirtu yoo ta'es waldaa keessa jirtu yoo ta'es tajaajilaa jirtu yoo ta'es gaa'ela keessa kan jirtan gama hundumaa kan jirtan milikitaaf akkasin jirtan godha malee qaamaan akkasin jirtan hin godhu. Guyyaa rafuun joonjii namatti buusa. Rafina hafuuraa sinitti dhangalaasa. Gaafa kan dhangalaasu qajeelfama dandeenya hin jiraannu. Ogeessa hin taanu dandeenya lafa hundumaatti lafa namni waa midhanna. Lafa sagaleen dhagaamu waan hundumaa keessatti dhadhee hirmaachuu barbaanna. Ogeessi garuu ifa keessa waan jiraatuuf yeroo hundumaa ba'uuf galuu isaa keessatti qajeelfama Waaqayyoo eeggata. Maal jedha Waaqayyoo jedha. Maaltu narraa barbaadamaa jedha. Waaqayyoo maal irraa barbaadaa jedha. Anoo Waaqayyoo irraa maalan barbaadaa jedha. Waan barbaaduuf waa Waaqayyoo irraa barbaadu dhagaa. Isa kana milikitaaf taa'uun yeroo tokko boota milikitaa sana wajjiniin dhabamuun keenya nafu. Wanti milikitaan taa'u hiikan kenna jira jedhama hin jiru hin owwaatu danda'e. Nan socho'aa jira gaadidduun koo xiqqoo tokko asii mul'atte laa. Tarreessaa inni qaama qabu yoo rukutame yoo itti dubbatame hin owwaata gaadidduun kun garuu hin owwaatus hin dhaga'us hin dhukkubuus na wajjin hin dhamaasu an argu gaadidduu kooti. Footoo isin kaatanii mana keessaa kaawwattan sun isin fakkaatee jira hin nyaatu hin dhugu milikitaaf ta'a.
gaafa afuurri ogummaa nurraa dhibamu ifa keessaa jiraachuu keessaa gaafa baanu milikitiin nurratti mul'atu milikitaan deddeebi'uu duwwaadha. Waaqayyoonis gaafa nu akkas jenna yoo ati biddeena nyaachifte siifan jiraadhaa jenna yoo ati barumsa naa kennite akkasan sii godhaa jenna yoo ati kalee kooraan lafa ifte ani immoo akkatan sii ta'a jenna. Qaamaan isa nuu ta'e dhiifnee jireenyaan isa nuu ta'e dhiifnee milikita amma nuu ta'uu barbaanna. Gooftaan Yesuus Kiristoos warra milikita barbaadaniif akkas jedhe isin ammayyuu milikita barbaaddu jedhe. Milikiti kan biraan hin jiru. Yoonaas afaan qurxummii keessa lixe milikinni kana caalee hin jiru. Isa jechuun immoo ana yeroo sana milikitaaf ta'e guyyaa 3 garaa qurxummii keessa kan ture isa milikitichi garuu ana milikiti kana caalee hin jiru. Isin immoo milikita barbaaddu jedha. Targeetiin seexanni ittiin jireenya keenya rukutuu barbaadu jalqaba milikita barbaannaa milikita qofa jira akka jiraannu nu godha. Waaqayyo ilma isaa gaafa erge milikitaaf erge miti qaamaan erge. Dhiiga isaa gaafa dhangalaasees jecha miti dhiiguma dhangala'e. Gaafa waraanamees diraamaa miti qaamuma waraaname. Nan du'a du'ees nan ka'a gaafa jedhe qaamaan du'e. Qaama haaraa uffatee immoo keessaa ka'e jijjiiramee keessaa ka'e. Seexanni garuu milikitaan socho'a. Amala ogummaan nutti rachuu keenya keessaa isa koppii godhudha yeroo hundumaa kan milikita barbaadu. Amantoonni irra maaliif milikita barbaadu qaama dhiisanii gaafattan. Maaliif wanta amma chokkaayinuu ta'u maaliif barbaanna gaafattan. Rakkoonsaa ogummaatu nutti hir'uudha. Bareechinee isa ifatee arguu dadhabuu keenyadha. Qaama caalaa milikitiin barbaachisu. Ana tarreessaa caalaa ilaaluu caalaa gaaddiduu ilaaluun sin hin barbaachisu. Kiristoos isa ogeessa ogummaa isatti amanu ogeessa taasisu caalaa ogummaan addunyaa lafarraa nutti mul'atu tokko iyyuu hin jiru. Waaqayyo uumaa waan hundumaati. Warri waan baay'ee tolchan immoo tolchitoota uumaan jedhaman isaan nam tolchee jedhamu. Waaqayyo garuu waan hin jirreerraa waan jiru uume. Jireenyi nama ogeessaa milikitatu hin ta'in qaamaan isa mul'atudha. Yesuus Kiristoos akkas jedhe kanan gara biyya lafaa dhufeef warra badan barbaadu warra kufan kaasu warra fagoo jiran deebisuutti tan dhufe. Ani hojii abbaa koo xumuruufan dhufe qaamaan jedhe. Waaqayyo waan qabatamaa barbaada. Kiristoos bara tajaajila isaa waggaa 33 deddeebi'e keessaa jireenya milikita barbaade hin beeku. Yoo isa du'e ta'es kai hin rafennoo jedhee qaamaan agarsiisa. Takka turee ka'an jedhu. Warra jaamanis gaafa itti dhufu kallattii maan agarsiisee darba. Qaamaan agarsiisa waaqummaa isaa. Jecha tokko jedhee dubbata gooftaa Yesuus Kiristoos. Ani abbaa keessa abbaanis na keessa isinis na keessa jiraadha. Gaafa dhufee sin fudhadhu ana bira teessu. Nuyi seexanicha isa waaqarraa gad darbatame caalla. Inni araaraan qabu. Nuyi garuu araara qabna. Jireenya milikitaa keessaa baanee jireenya qaamaa jiraachuun amala ogeessaati. Kiristoos isa fuuldura jiru abdiin nuu kenne jireenya nuu kenne piraaktikaalii akka jiraannu qaamaan akka jiraannu dhiisee seenaadhaan akka jiraannu barbaada seexanni. Kiristoos minyaasa akka hin dadhabneef ba'aa baay'eetu nutti darbatamaa oola. Namni gaafa ogeessa ta'u garuu qajeelfama Waaqayyoo eega. Innis ayyaana Waaqayyoo eega. Qajeelfama jechuun maanuwaaliidha. Waaqayyo gaafa ilmoo namaa gara biyya lafaatti gadi fide karaa ilma Waaqayyo Yesuus Kiristoosiin lammaffaa akka dhalannu kan taasise qajeelfama eeggannu qabna. Fallaa kanaa garuu sassatummaa nu keessa kaa'a. Namaa kennuufi sassatummaa, kadhachuuti sassatummaa, deddeebi'uuti sassatummaa, waaqessuuti sassatummaa, sassattuu godhee nu fixe. Gaafa qajeelfamaa keessaa ba'a. Kenni sassataa, kadhadhu sassataa, baradhu sassataa, waaqessuu taali sassataa, baradhu waaqessuu kadhadhu tajaajil sassataa nu godhe. Inni kun qajeelfamaadha. Iji hojii hafuuraa arjummaadha. Yoo waaqessan, yoo deddeebi'an, yoo kennan, yoo hojjetan waan hafuurri nurraa barbaadu hafuurri qulqulluun nurraa barbaadu gaafa taasifnu jireenya qajeelfamaati. Biyya lafaa kana keessa jiraannu keetti gooftaa Yesuus akka jedhe biyyi lafaa jedhe anaan dura na jibbee jedhe anaan tuna simatee ta'e isinis simatamtu jedhe maanuwaaliidha kun qajeelfama. Anis jibbameera waan ta'eef isinis na fudhattanitti waan ta'eef isinis hin jibbamtu hin jaallatamne hin se'inaa. Ishee warra kan isheetee jaallatti. Anaan na jibbaniiru isiniin immoo hin jaallatanii. Hafuura koo fudhattanii. Hafuura koo waan fudhattaniif isiniin hin simatanii. Jecha tokkotu dhaga'e gara miidiyaarraa. Utuu hindaanqoo manaa qabanii gogorrii gaadu yookiin sol'aasa jedhamu bakkeedha. Hindaanqoo mana jirti. Gogorrii gaanna dur gaafa kiyyoo keenya gogorrii yookiin hindaanqoo sol'aa gaanna qalannee nyaachuudhaaf. Maaliif isa gaannaa akka barbaannetti hin qabannu manatti hin galtu waan ta'eef isheen bakkee kutaalti bineensadha waan ta'eef. Hoolaa manaa qabnaa quruphee barbaanna. Jibicha manaa qabnaa borofa barbaanna. Isheen manatti hin galtu gaaddannee qabanna.
Maaliif seexanni yeroo hundumaa namoota warra kan biraa keessa warra maqaa isaatti amanan maaliif gaada gaafattan? Isa kaan maaliif hin gaadu? Qaba guuttateera waan baay'ee qaba isaaniin dhiisee namaafne caqacaqaa jettanii gaafni isin keessaa ka'a. Isoo kan isaa godhateera guyyaa barbaadee qalamaa rakkatte. Si torkaa beewu si gaada malee isaanii maajii gaada. Daaqama natti galtu galgala qalatu kootii irraa gadi buusanii gaafa barbaadan sol'aa garuu akka barbaadetti hin qalatan. Kurupheef kin gafarsa akka boroof akka barbaadetti hin qalatan. Horii manatti gale garuu qabanii gartu. Warra ishee kan ishee godhatte kaawwattee guyyaa barbaadetti deebitee qalti. Kaawwatteetti guyyaa biraaf. Warra harkaa ba'an garuu gara dhificha jireenyaatti harkaa ba'an garuu yeroo hundumaa gaaddi. Kanaaf gooftaa Yesuus Kiristoos akkas jedhe. Biyyi lafaa utuu isin hin jibbiin dura anaan na jibbe waan ta'eef isin jibbu waan ta'eef jaallatamummaan barbaadinaa. Harka isin reebuu isaanii barbaadinaa. Kun qajeelfama sanaa miti. Garuu ani si wajjin waan jiruuf humni koo waan sin jabeessuuf hin bittu barichaadha. Barichas hin bittu. Jireenyi amantii jalqaba ogummaa dursa. Jecha kana gooftaa Yesuus Kiristoos gaafa jedhe utuu du'ee du'aa ka'ee hin deeminidha. Na dura isin jibbanii jedhe. Namoonni jireenya qajeelfama hafuuraa keessaa gaafa ba'an maalumaan ta'een jibbamaa jedhu jalqaba. Firrikoos natti ka'e, obboleessis natti ka'e, maatiin natti ka'e, jireenya akkatti natti ka'eedha. Eeyyeen sirratti ka'a gooftaa Yesuus Kiristoos qajeelfama kana jalqaba kenneera. Mee harka keessa ol fudhaatii nan jajjabaadha jabeessaadha obboloota ko. Jedha ammas dabala nan jajjabaadha obboloota ko. Hafuurri si jajjabeessu sirra haara hu'aayi. Shaakataa daalabaa raavaadiyaa. Sochoo sarka kee mirgaa. Jecha kana kanaan sitti hima. Kana booddee deebitee qabamtu. Hafuurri si jajjabeessu keessa keetti ergameera. Hin jajjabaadha obboleessa obboleettii ko. Harkan kennitu ati. Jireenya footokooppii akka jiraannu nu godha gaasitan. Wangeelichi lubbuu waan qabuuf hamma nuti jireenya qaamaan jiraannutti wangeelii nutti dubbata. Hanga Kiristoosittiin guddannaadha Phaawulos. Dinqii gochuudhaan miti. Dinqii isa ta'e sana Kiristoos Yesuus jireenyicha fudhachuudhaan hanga Kiristoositti guddannaadha. Hanga Phaawulositti guddanna miti. Hanga Yohaannis Phexrositti guddanna miti. Hanga Kiristoositti guddanna. Phexros hanga Kiristoositti guddatanii keessaa sokkan. Guddinni keessa nama gaalee dhaabbataniitti miti. Guddinni keessa nama casbaatanii raajii dubbataniitti miti. Guddinni keenya yeroo hundumaa guyyaa hanga Kiristoositti guddachuun kun immoo nama jireenya ifaa keessa jiraatuuf ifa kun. Hunda dorgomaa jirta beektaa? Yeroo gaafa seexanni si goyyomsuu barbaadu. Namicha naannoo keetii fooqii jaalu dorgommee jalqabda gaafa seexanni dalgasii hubachiisu. Mana kee ilaalte mana namaa ilaalta. Makiinaa kee ilaalte makiinaa kan biraa ilaalta. Uffata kee ilaalte uffata kan biraa ilaalta gaafa seexanni ija kee shalaalaa gochuu jalqabu. Kiristoos Yesuus garuu biyya lafaa keessatti dorgommee qabaadhaa, abaluu fakkaadhaa, akka abaluutti guddadhaa miti. Hanga Kiristoositti akka guddannuuf qabsiisichi nuuf kennameera Phaawulos. Inni kun jireenya ogeessaati. Maaltu sii galee hamma har'aatti jireenya jiraatte keessatti? Jecha tokko sitti dubbadha. Hamma waa siin galleetti hin dubbatinis hin hojjetinis waan ta'in gaafa sii galu manaa ka'i. Kanaachi dhanna keessa yeroo keessa akkaataa keessa hafuura keettis miidhamaa taata. Namni ogeessa ta'e ifa keessa jiraatu miiraa miti. Miirri isaa bishaataadha. Miirri bishaannee ogeessa nama hin godhu. Miirri bishaannee akka bukoo gar tokkoonsaa bishaataa gar tokkoonsaa immoo gubataa fi dheedhataa ta'udha. Miira dheedhiidhaan jireenya bishaataa jiraachuun hin danda'amu. Miira hin bishaanneen yeroo baay'ee ofii keenya obbaasifna. Waaqayyootu na qoree hin jirinaa jedha ergamaan Yaaqoob. Baay'een keessan hawwa keessattuu isin qoreedha. Hawwa keessattuu olmaatatti isin gasheedha. Hawwi sun hawwa gaarii miti. Miirri sun miira gaarii miti. Miirri qulqullaa'ee yakkatti nama hin gashu. Miirri bishaate cubbuutti nama hin gashu. Miirri bishaate hamaa nama hin dubbachiisu. Miirri bishaate Yesuusin namatti mul'isa ameen jedha obboloota koo. Jireenya hafuuraa dhidhiibbaadhaan miti. Jireenya gooftaa wajjin jiraatan miira ofii bisheeffataniitu. Isa siin taane keessaa ba'i maqaa Yesuusiin. Ba'i maqaa Yesuusiin. Si duwwaatti dubbachaa hin jiru miidiyaatti hin dubbachaa jira. Waan siin taane keessaa lama jirtu ba'i jireenyatti maqaa Yesuusiin. Joobirri gaafa waggaa 35 ta'u kattaatti galee huuruusaa sagaggara galee kana nyaachuu didee kan cabsee kattaatti galee kochoosaa caccabsee haaraa biqilshee keessaa ka'ee balali'uu jalqaba. Miira kee haaressi. Miira kee bisheessi. Waa'een Kiristoos ammas sii gala. Amma faffattee ammuma bulbultee mootoshuu hin barbaadin. Ammuma amantee balali'uu hin barbaadin. Tasgabbaa'ii baradhu. Dubbii Waaqayyoo dhaga'i taa'iti. Kisaaraan kiristaanni harka hin jirre maal ni beektu? Kiristoos wajjin jiraachuudha.